guyyaan arraan isinitti haasa'u kana booda waa'ee Sheekh Aliisan hin kaasinaa duuba. Namni duniyaa tanarra jiru namuu yaada qaba. Namuu ilaalcha qaba. Ijoollee teenya gariin keessan biyya dimokiraasii jirtanii mi yookiin yaa gariin keessan. Yaadni nama tokko kabajamaadhaa beeki. Namuu yaada qaba. Maaliif akkan ayyaadutti yaadini? Maaliif akkan allaalutti laalini? Jechuun zamana keenya har'aa kana keessatti waan fakkaatatii miti beeka. Ammoo waan jimaan abbaa argatee jira. Miskiina wallahi. Sheekh Muusaa su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha. Yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keessan kaafadha. Gamtaan ulamaa'ii Harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hoottaa je. Wanni abbaa argatte wanni isin jiggatan hin jiru. Reejarri hoottaa jechaa jira. Qilleensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaatu. Dhiisaaf irraa wanni tun waa warra lafaati. Wanni akkana isin cinqaa jiru ijoolleeti yaannin beekatu. Odoo wanni kun lafa tanatti murtii takka qabaate silaa isin qilleensarra waliin loltan. Ammallee inni waan isin irratti wal loluu barbaachisuumi. Waan sheekkotiin lafa gatteessee irratti haasoytu yoo haasawni jiraatu taate. Kanaafuu tanaa jechanarraa waliin dhabina asumannaa dhaabaa isin. Tawaa'ee sanii kunoo Sheekh Muusaa faan qoma dhawatanii feetan fardaan, feetan makiinaan, feetan xayyaaraan nuti musta'iddii qophooynee jirraa jaan. Khalaas dhumattee jirti abbaa. Tikeeta kee murattee qab jechuu yoo waan haasoytu qabaatte dubbiin lafa gabbuutee jirti. Waraana lafoo barbaaddi malee ayyar hayliin barbaadu. Miskiina wallahi. Tanaaf nabi akkijuu sallallahu alayhi wa sallam al-ma'suumu man asamahu Allah ja. Tiifamaan namuma rabbiin tiisee ja. Bakka jirtan hundatti rabbi isin haa tiisuun isiniin ja. Bakka hunda deemtan, bakka hedduu dhaabbatan, bakka rakkoo, bakka bal'oo, bakka cinqii, bakka dogoggorri illee jiru, bakka badii, bakka adda addaa dhaabbatan namni hogga deemu. Rabbiin tikasaatiin qalbii teessan akka hamtuu waraabne qalbii teessan rabbi isin haa tiisu duuba. Rabbi tikasaatiin isin wajji haa jiraatu. Kanuma rabbi irraa isinii kadhadha yaa ijoollee tiyya. Jiruu tanarraa hanguma tokko jiraata ilmi namaa. Rabbiin nama mokkora. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Duniyaan biyya fatanaati, biyya mokkoraati yaa ijoollee tiyya. Haga fedhillee ta'u umrii rabbi nuu kaayee jiraanna. Isin keessaa amma namni bakka amma jirtan kanatti awwaalamtan rabbiin je'achumatti awwaalama. Du'aa akkam du'uu deemnaan beeynu. Qalbiin teenya hizaabarra waan adda addaatiin tuqamtee hizaabarra hammaatte qalbiin. Qalbiin bakka as deebi'uun nama yaachisurra geesse qalbiin nama gariidha. Akkanuma wajjin hulaan tawbaa banaa ijoollee tiyya. Namni tawbatuu feetan isinii fi rabbi keessan jidduun banaadha. Kanaafuu naa galatooma nuufi isinilleen zamana tokko keessa wajji jiraanne. Amma gaa daadduma gadaa tokko keessa wajji jirra. Umrilleen takka ta'uu baatu. Gadaa tokko lakkaawamna. Gadaa tokko wajji jiraachaa jirra. Zamana dur sheekonni ni sodaataman, ni kabajaman, ni dhagayaman akkas ture gaafa ijoollee. Sheekhan nutti aaraa jettee ijoolleen dogoggora tokko hin dalaydu. Sheekhan nu abaaraa jaan. Manguddoon nu abaaraa jaan. Abbaa keenyaan nu muufata jaan. Manguddoon nu muufataa jaan. Safuu akkasii qabaachaa turre akkuma hawaasatti illee. Lakkuma zamanni deemuun arra yeroon arra keessa jirru waan namni arra ju'u waan akka itti laalu akka namni itti laalu akka inni yoo wanni akkanaa isaa dhuftillee akka inni ju'u hanaree waa isinittin himu. Arra gatiin manguddoo akkamiin laalamti gatiin sheekhaa akkamiin laalamti. Kana waa isinittin himu akka jiru namuu ni beeytan qalbii teessan keessatti illee jechuudha. Nuti arra
gadaa tokko wajji jirra ilmaan keenya isin. Namoonni gariin daaddaa keenyallee haa ta'anii irra hedduun dargaggeessaa fi shamarran ilmaan keenya. Gariin akaakoo taanaaf akka itti adda usnu hin qabnu yeroo garii ni dirqamna. Waraabessi akki jejaan firummaadhaa adda hafuu dadhabne afaan ajaa wajji deemuu dadhabne jecha waraabessi firummaadhaaf aanaa ta'uuf akka itti adda hafnu dhabnee je afaan ajaaf akka itti wajji deemnu dadhabnee jecha waraabessi. Nuti bakka hunda wajjuma dhaabbanna laaltanii gartan rakkoo fi bal'oo hawaasa keenyaa wajjiin qooddan. Waa hunda keessatti waliin dhaabbanna. Dirqama hawaasummaati, dirqama diini, dirqama lammummaati. Har'a shayni maaliif as ba'illee yoo jettan gizee hunda isaata dagaa yoo nama ibidda dhaamsu. Miskiin amiin bro. Miskiin amiin bro. Isaata dagaa. Raasun jechaale isaata dagaano. Miskiin wallah. Kadamni tokkollee hin jaariin waa uf qopheesse. Amma dura waan tokkootu qilleensarra deemaa ture isin duratti bahee isin kadhadhe ilmaan kiyya. Hedduuna jalaa owwaattan. Hedduuna kabajanillee rabbi isin haa kabaju ijoollee. Kabajaa guddoo rabbi isin haa gonfachiisu. Kabajaan itti gala keessan haa taatu inshaallah duniyaa fi akhirattillee. Dhaabaa wanni kun bareedaa miijee gaaf tokko waan tokko achuma dhaabdan ijoollee tiyya. Aduu guyyaa sanii booda wanni sun ni dhaabbatte. Isin haa kabaju. Abdii kanaafin isin afaanitti deddeebi'a. Dhiyoo tana wahiitu deddeemaa jira. Waan santu natti hin bareedinii tanaafin dhufe. Waa'ee Sheekh Alii Jimmaa wajji wal qabatu deddeemaa ture. Waa'ee Jimaa wajji wal qabatu. Ammallee waan isin kadhadhu waan san achumatti dhaabaadu. Sheekh Alii Jimmaa haqiiqatti naafi isarra namni saahiballeen numa takkata yoo jenne dhugaadha. Bakka hedduu wajji dhaabbanne waan inni tahee qaceellotti beekaa. Kanaafuu isii san asumannaa dhaaba. Lafa jalaan warra sheekotaa ka biyya keessa jiru karaa duubaatiin dubbiseen jira hunda isaaniitu. Isin ijoolleen tiyyataa ayyar hayliin miskiina wallahi warri ayyar hayliidha aduu har'aa booda waa'ee san hin deebisin aduu. Maaliifin isin hin jedhani beeytanii? Namoota keessa namaatu jira. Nama dubbii namaa fokkisu. Isin amma haasawa keessan nama hammeessu jira. Nama fuudhee gama biroo dhiibu jira. Gama biroo oofutu jira. Haasawni xiqqaan kun haasawni amma eegalamu kun odoo wal jalaa butan bakka lamatti adda nama qooda. Tuuta takka taa Sheekh Alii deeggartu, tuuta takka taa gamana deeggartu akkana nama godha. Hawaasuma tokkicha kana. Hoggaa akkana ta'e namni qalbiin namallee ni booroyti, zanniin namallee ni baddi, waa hedduutu bada. Isinin kadhadha akkuma dhiyoo tanatti isin kadhadhetti. Guyyaan har'aan isinitti haasawu kana booda waa'ee Sheekh Alii san hin kaasinaa duuba. Namni duniyaa tanarra jiru namuu yaada qaba. Namuu ilaalcha qaba. Ijoollee teenya gariin keessan biyya dimokiraasii jirtanii mi yookiin yaa gariin keessan. Yaadni nama tokko kabajamaadhaa beeki. Namuu yaada qaba. Maaliif akkan ayyaadutti yaadini? Maaliif akkan allaalutti laalini? Jechuun zamana keenya har'aa kana keessatti waan fakkaatatii miti beeka. Namuu yaada hedduu keessummeessuudha zamana har'aa wanni jiru. Yaada hedduu keessummeessinee wajji deemna. Kanaafuu ani har'aa manguddoodha, magantaadha. Magantaadha warra ibidda dhaamsu. Dhiiras tahee dubartis tahee namni hawaasa keenya taatan waa'ee san har'a booda naa dhaabaa achumatti naa dhiisaa duuba.
waa'ee jimaa yoo taate anilleen waan akkanaa keessanillee haasa'uun fedhu haqiiqatti ani yeroo illee ittiin qabu ammoo waan jimaan abbaa argatee jira miskiina wallahi Sheikh Musa su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keeysan kaafadha gamtaan ulamaa'ii Harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hoottaa je wanni abbaa argatte wanni isin jiggatan hin jiru qilleensarraa lafatti gabbuute jechuudha miskiina wallahi qilleensarraa lafa gabbuute jirti namni haasawan qabaje fe'ateetuma Sheikh Musaa bira dhaqu Sheikh Ahmad Watar bira dhaqu reejarri hoottaa jechaa jira qilleensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaatu dhiisaafirraa wanni tun waa warra lafaati wanni akkana isin cinqaa jiru ijoolleeti yaannin beekadu odoo wanni kun lafa tanatti murtii takka qabaate silaa isin qilleensarra waliin loltan ammallee inni waan isin irratti wal loluu barbaachisuumi waan sheekotiin lafa gatteessee irratti haasoytu yoo haasawni ni jiraatu taate kanaafu tanaa jecha narraa waliin dhabinaa narraa wal afaan hin dhaabbatinaa narraa garaa waliin balleeysinaa qalbii waliin balleeysinaa aniin arra isinitti haasawaa jiru kunilleen yeroo takka takka mucucaatuun numa malaa beeki numa mucucaata fardi colleen yeroo takka takka ni gufataa jedhan farduma collee nagaan gulufu kanaatu garmaamuu yeroo takka takka gufataa jedhan guyyuma sanii yoo nuti akkana kafagaannu taate nuti ree akkamittiin isin abdadhaa uree akkamitti isin amanaa uduwa egaa akkamii wal abdatan namni akkamii wal amanaa uree kanaaf waan ani wanni narra dhufeef waa'ee jimaa haasa'uu fi miti ani hedduu barsiisaa ture namoonni amma qilleensarraa fitinaa nama godhu hundisaa namni hanga kiyya waan san barsiise ni jiran ittiin fakkaatu haala kaawwatu yoo fedhe namni akka itti nama barsiisu qaba akkanan ufiitti amanutti du kana haasa'uudhaami yani kana ajandallee godhachuun fedhu nama tokkollee asirratti deeggarullee hin barbaadu ammoo dubbiin dhiyoo tana sababaa Sheekh Aliitiin kaatetuun booddee isinatti hin bareenne asumannaa dhaabaa isin tawaa'ee sanii unoo Sheekh Muusaa faan qoma dhawatanii feetan fardaan feetan makiinaan feetan xayyaaraan nuti musta'iddii qophooynee jirraa jaan khalaas dhumattee jirti abbaa tikeeta kee murattee qab jechuu yoo waan haasoytu qabaatte dubbiin lafa gabbuutee jirti waraana lafoo barbaaddi malee ayyar hayliin barbaaddu miskiina wallahi kanaafuu ijoolleeti hangalarrallee dheerachuun barbaadu rabbi isinii kadhadhaa rabbi isin haa tiisu arraba keessanillee rabbi isinii haa eegu waa hundaa'u wanti haa barbaachisu rabbi isinii haa tiisu maatiin isin haa tiisu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rakkoo cinqii duniyaa hunda keessaa rabbi isin haa baasu muraada fedhii teessan kajeellaa isin qabdan hunda rabbi isinii haa guutu